Galaa eegaleera. Aleellaa qilleensarraa magaalaa Mandiitti raawwateen lammiileen nagaa ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himan. Makiinaan kan ishee raawwate makiinaa waraanaati. Makiinatti waraanni socho'aa turedha. Ta'us immoo makiinaa kanarra waraanni baay'inaan hin jiru. Xiqqaatu yoo baay'ate waraana nama 5 kan hin caalledha. Sanadha makiinaa 2 gidduudha kan isheen buuste. Sanarratti jechuudha makiinaa sun achumatti barbaadofte. Itoophiyaan lammiilee waraana kaaba biyyattiitti adeemaa tureen miidhaman deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi bu'uuraalee misoomaa miidhaman deebistee ijaaruu eegaluu beeksisuu. Oduuf odeeffannoo biroos qabna hirphaa gammachuu isiniifan dhiyeessa amma xumuraatti nu hordofaa. Waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiruun hanga ammaatti Raashiyaa irraa loltoonni 100,000 fi Yuukireen irraas loltoonni 100,000 du'uu fi madaa'uu akka noollee Jeneraalli Ameerikaa tokko himan ammayyuu taanaa dabalee isinitti hima. Qondaalli waraanaa akka gorsaa olaanaa pirezidaantii Baayiden ta'uun tajaajilan kun hangi loltoota du'anii biyyoonni lamaan akka ta'anii waliin mari'atan kan isaan taasisuu ta'uu dubbatu. Waraanni Raashiyaa 100,000 du'aniiru madaa'aniiru. Gama Yuukireeniinis kanumaa jedhu Jeneraal Miilii. Raashiyaanis ta'e Yuukireen lakkoofsa loltoota isaanii miidhamanii sirnaan hin himan. Ji'a fulbaana keessa loltoonni ishee 5,937 akka du'an Raashiyaan ibsitee turte. Jeneraal Miilii garuu lakkoofsa kanaa ol tilmaamu. Raashiyaan yeroo Afgaanistaan weerartee turte bara 1979 haga bara 1989 gidduutti loltoonni ishee 15,000 jalaa ajjeefamaniiru. Yuukireen garuu baay'ina loltoota ishee waraana kanarratti ajjeefaman yookiin madaa'an hin ibsine. Garuu ji'a gayya keessa loltoonni 9,000 erga waraanni eegalee jalaa ajjeefamuu ministeerri ittisaa biyyattii beeksisaniiru. UN yookiin immoo dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gama isaatiin lakkoofsa biyyoonni lammanuu baasan kana akka lakkoofsa waraana loltoota du'anii yookaan miidhamanii isa sirrii ta'etti akka hin fudhanne beeksisee ture. Erga Raashiyaan Yuukireen irratti waraana bantees namoonni miiliyoona 15 hanga 30 ta'an buqqa'uu akka noollee qondaalli waraanaa Ameerikaa kun himaniiru. Erga waraanni kun eegalees namoonni miiliyoona 7.8 ta'an Yuukireen irraa buqqa'uun Raashiyaa dabalatee biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti baqattoota akka ta'an UN galmeessee qabaachuu beeksiseera. Guyyaa kaleessaa immoo Raashiyaan loltoota ishee magaalaa Keersoon keessaa akka ba'an ajajjeetti. Kun ammoo Yuukireeniif milkaa'ina guddaadha jedhamaa jira. Waliigalteen nageenyaa Afrikaa Kibbaatti TPLF fi mootummaa Itoophiyaa mallatteessan hordofee deeggarsi namoomaa namoota deeggarsa barbaadan biraan ga'uu fi iddoowwan waraanaan miidhaman deebisanii ijaaruun hojjetamaa jiraachuu Itoophiyaan himte. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Salaamaawwit Kaasaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kana dubbatan. ቀደም ሲል ከነበረው የአፋር አባላ ኮሪደር በተጨማሪ እንግዲህ ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረስ ከራ አፋር አባላ ደገርስ ከነማ ቱደራቲ ደበለታን ከራዋን ካብ ጎንደርራን ሽሬፊ አኖሌ ናንቻ ተርገማን ደገርስ ከቀብሲሰን በረሜጅር ከናት ደበሉኒ ከራን ካብ ወሎ ቆቦራን ከራን ገራ ለማጣፊ አኖሌ ናንቻ ተርገማን ደገርስ ከቀብሲሱን ደንዳሙ በናሙን ደገርሲ ነሞማ ዲፈማ ጅር ኮሚሽን ኦገንሶ ደበላ ኢትዮጵያ ገርቱዋን ደገርስ ነሞማ ቅንዴሰን አፉር ጉርሜሰ ጅር kunis deeggarsaa fi isaan qaqqabsiisuun akka danda'amuuf. Waliigaltee nageenyatiin hordofee qophiin dursaa taasifamee hojiitti hiikamee jira. Haaluma kanaanis sadaasa 2027 marsa jalqabaatiin Shiree, Shiraaroo, Addaaroo, Adnabiirrii, Haadagaraay, Aksumii fi aanalee naannichaatti argamaniitti namoota 10,000 fi 8,000 deeggarsi midhaan nyaataa kenname. Qamadii kuntaal 16,000 ta'utu qoodame. Haaluma wal fakkaatuun raayyaa lamaxaa fi korramiitti lammiilee argamaniif qamadii kuntaal 43,200 qoodamee jira. Deeggarsi kun namoota 200,000 fi 87,000 ta'aniif qoodamee jira. Deeggarsi namoomaa mootummaan kennirraatti dabalataan dhaabbileen deeggarsi namoomaa kennan biroo waliin kennuu cimsee itti fuuf. እንደዚሁም የሰብአዊ ተቋማትን በማስተባበር ጭምር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። Iddoowwan bu'uuraaleen misoomaa waraanaan kaaba Itoophiyaatti miidhaman deebisanii ijaaruun akka gaggeeffamu adda Salaamaawwit ibsaniiru. በጦርነቱ በተለይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን የመብራት ኃይል ማስተላለፊያ ማከፋፈያ ጣቢያዎችን Sarara ibsa anniisaa guddaa dabarsanii fi buufataalee raabsaa anniisaa saffisaan suuquu tajaajila kennuutti deebisuu fi xiyyeeffannoon kennamee jira. Amyoonatti naannoo Waldiyaatti kan argamtu Dooro Gibiriitti buufanni raabsaa anniisaa saamamee ture.
buufata haaraa bakka buusuu fi ijaarsa eegalee jira. Hojiin isaa akka goolabamu qaamni hundi tumsaa jira. Buufatni haaraan wayita goolabamu waaldiyaa fi qobboo fi anniisa dabalata dhiyeessuu fi oola. Magaalonni Hargabayaa Cifiraa fi magaalonni naannoo Afariitti argaman biroos ibsni argatu. Kan malees naannoleen duraan ibsa lamaa irraa argataa turanii fi ibsa deebisuu fi suuphaan geggeeffamaa jira. Waliigalteen nageenyaa waraana Tigraayitti adeemaa ture qabbaneessuu hordofee Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom dhimma kanarratti yaada kennaniin waliigalteen mallattaa'us ammallee gargaarsi Tigraay seenaa hin jiru jedhan. Dr. Tewoodiroos akka himanitti ammallee gargaarsi midhaan nyaataa fi qorichaa gara naannoo Tigraay seenaa hin jiru. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaamud daawwannaadhaaf har'a Eertiraa seenan. Pireezidaanti Hassan jiila isaanii waliin har'a waaree booda buufata xiyyaaraa Asmaraa yookaan pireezidaantii Eertiraa Isaayaas Afeworqiin simannaa taasisaniif jiru. Manni murtii Keeniyaa himannaa malaammaltummaa pireezidaantii ittaanaa biyyattii irratti dhiyaate addaan kute. Manni murtii himannaa malaammaltummaa doolaara miliyoona 60 pireezidaantii ittaanaa Keeniyaa Rigaati Gachagua fi kanneen biroo 9 irratti dhiyaate addaan kute. Abbaan meedaaliyaan badhaasa noobeelii nagaa pireezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa Dii Kilaarkiif kennamee ture mana jireenyaa isaanii keessaa hatamuun faawundeeshiniin pireezidaantichaa BBC'tti hime. Akka faawundeeshinichi ibsetti meedaaliyaan kun waggaa darbe ji'a eebilaa keessa hatame. Pireezidaantiin duraanii Afrikaa Kibbaa Kilaark bara 1993tti Niilsen Mandeellaa wajjiniin badhaasa noobeelii fudhatanii turan. Pireezidaantiin Laabeeriyaa ilmasaa Kataaritti Ameerikaadhaaf taphatu daawwachuudhaaf ta'uun eekamsa kaasee jira. Taphataa urjii kubbaa miilaa Laabeeriyaa fi kilaboota Ingiliziif Xaaliyaaniif kan turan pireezidaantiin Laabeeriyaa yeroo ammaa Joorji Wihaan waancaa addunyaaf Kataaritti adeemsifamuuf daawwachuudhaaf jiraachuun seneetiin biyyattii beeksisee jira. Wihaan daawwannaa hojii adda addaaf jecha biyyaa kan ba'e torban darbe ta'uun himameera. Ajajaan duraanii humna addaa naannoo Amaaraa Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo biyyaa kan baaneen dhorkamee jedhan. Qondaalli kun guyyaa kaleessaa yaalaaf gara Israa'el deemuudhaaf waan irraa eegamu hunda xumuree buufata xiyyaaraa ga'us aangawoota immigireeshiniin imalli koo gufateera jedhan. ምንድነው የሆነው? እስራኤል ሀገር ያሉት ዘመዶች ወዳጆች maaltu ta'ee seete maatii fi firoonni koo biyya Israa'el jiran amma dura bakkeen rukutamee jiraayu garas dhufee yaala akka argadhuu fi achii booda haala jiru irratti murteessuuf ture. Wanti na daangeessu hin jiru jedheen waa hunda xumurachuun ba'uuf wayitan jedhutti deebii hin deemtu jedhu naa kennan. Kanatu ta'e. Kanas kan naan jedhan aangawoota immigireeshinii keessa jiranidha. Qaamolee tikaa akka ta'anii hubadhe. Wanti hunduu xumuramee paaspoortii irrattis naa rukutamee buufata xiyyaaraa keessa gallee sakatta'insa jirus erga dabarree booda xumurarratti kan akkas naan jedhan. Sababni isaan naa kennanis waan gubbaarraa dhufedha kan jedhu qofadha. Irra deddeebiin gaafannus kanuma deebisanii nutti himu. Har'as gara immigireeshinii deemuun qondaaltota gara gadii jiran gaafanneerra. Isaanis kanneen nu gubbaa jiran gaafannee deebii isinii kenninaa nuun jedhan. Akka hin yaadutti dhimma marsaalee hawaasaa irratti bilisummaan dubbadhuu fi akkasumas uummata wajjin waliigaluu qabdu jedhee yaadni kaasu qondaaltota mootummaa isaan hin gammachiifnetu kana godhan jedhee yaada. እንደገና ደግሞ ከህዝብ ጋር መሆን አለባቸው የምንላቸው ነገሮች ደስ ያላሰኛቸው Aleellaa qilleensarraa magaalaa lixa Itoophiyaatti to'annoo hidhattootaa jala jirtii jedhametti raawwateen lammiileen nagaa ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himan. Aleellaan kun godina Wallagga lixaa magaalaa Mandeetti guyyaa roobii guyyaa keessaa sa'aatii 7 hanga 8 gidduutti raawwate. Jiraattonni bakka aleellaan raawwate turanii fi BBC'n dubbise aleellaan tokko konkolaataa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhu irratti xiyyeeffatus baay'inaan kan du'an lammiilee nagaati jedhan. Kanneen dubbisne nageenya isaaniif yaaddoo qaban irraa ka'uun sagalee isaanii jijjiirreerra. Kaleessa naannoo sa'aatii torba walakkaa naannoo sa'aatii keessatti aleellaan kun kan inni dirooniidhaan raawwate isaan booddee misaa jinumaan nyaannee akkasuma utuu ta'aa jirru naani akka xiqqoo daqiiqaa 5 duree gaafa akka biraa deemu
Dirooniin dhufee uursuutti kee bakka nuti hin fadhannee mana iddoo tokko waliin magaalaarra buusi. Mazooriyaa naannoo mandii keessaa naannoo gara waldaa bataskaanaatti dhiyoodha. Boombii irra buuse boombii gaafa irra buusu makiinaan hin gubatee namoota hedduu fixe bakka. Gaafa bu'ee jalqabni isaa makiinaa xiyyeeffatee dhufe makiinaa waraanaa adda bilisummaa Oromootu dhaabataa jira. Makiinaa gaafa inni dhaabatu makiinaa sanarra bu'ee namoonni boombii illee ofitti waraana keessaa qabatanii ijoolleen muraasni hin jiru. Isaanirraa ammoo gaafa boombiin faraddaasisu guutummaa lafaa fagootti fudhatee naannoo namoota baarran gaama manaa jala fa'aa ta'an kana fa'aa baay'ee ajjeese jechuudha. Sanaan kan ol qabatu dabalee immoo iddoo kan biraas dhaqee buusee fiilla fi uummata walitti qabamee jiru uummatarra buuse. Battanuma sanatti makiinarra buuse jalqabaa makiinarra buuse immoo namoonni walitti qabamanii gara olii naannoo sana jiru iddoo lama buuse dhaqee nama uummatarra isaanirra buuse. Guyyaa Kareessa magaalaa Mandiitti guyyaa gabaa ture. Sa'aatii 7 hanga 8 gidduu kan ta'utti naannoo Mazooriyaa yookaan Maqadaadhaatti iddoo jedhamutti kan dirooniin uummata walitti qabamee jiruu fi waraana adda bilisummaa Oromoo sanatti kan isheen rukutte. Kan miidhame waraana utuu hin taane baay'inaan uummatadha kan miidhame. Battala sanatti kan naannoo namoota 7-8 kan ta'anidha. Namoonni 13 kan ta'an immoo mana yaalaatti kan isaan seenanii turanitti yaallee kan dudu'an namoota baay'eedha jechuudha. Walumaa galatti naannoo 40 ta'u uummati sodaa sanarraan kan ka'u guyyaa irraa kana magaalaa Mandii keessa waan nama hin qaxxaamurre jechuudha. Saatirmaatti waraana mootummaatti kan dhufee uummatee jiru. Uummati immoo sodaa sanatti jechuudha. Yoo miidha kan jedhu bira kan ka'e uummati tokko yoo namni baadiyyaatti kan namni jiru jechuudha uummati magaalaa. Achi turte naannoo sana wayita wanti kun raawwatutti. Iyyee naannoo sana turre xiqqootu jalaa ba'an jechuudha. Misaadhaa fi buddeena nyaataa kana nyaachuutu galaa jirruuti kan wanti kun ta'e. Miliqnee jalaa ba'an jechuudha. Wanti xiqqootu qabu daa'imman namoota naannoo sana jiran immoo humaayyuu waan hambisee qabu hamma harreetti jechuudha. Harree gabaa dhuftee amma jeesatti kan inni ta'e. Baay'ee reeffa namaa kan yoo laalameedha. Kan irraa mataa kutee irraa miila kutee waan ta'eef. Eeggasiiti jechuudha. Bakka kan reeffa dhufee kaafate. Makiinaan kan ishee irra buute makiinaa waraanaati. Makiinaatti waraanni socho'aa turedha. Ta'us immoo makiinaa kanarra waraanni baay'inaan hin jiru. Xiqqaatu yoo baay'ate waraana nama 5 kan hin caalledha. Sanadha makiinaa 2 gidduudha kan isheen buustee sanarratti jechuudha. Makiinaa sana achumatti barbaadoftee namoota sun achumatti gubatanii hawaasa duukaa miidhan jechuudha. Qiribba keessaa 95 kan miidhamu hawaasadha. Malee waraanichi ture. Waraanni inni moggaa jiru lafa bakka keessatti hawaasadha jechuudha kan miidhuu sanatti. Namooti battala sanatti duran kan magaalaa keessa jechuudha. Warra magaalaa keessaa beekna malee baay'een isaa reeffisa baadiyyaadhaan baadiyyaa gabaa dhufeera waan ta'eef baay'een isaa baadiyyaatti kan miidhagee fi magaalaa keessa immoo xiqqaate nama 7 hanga 8 kan ta'an jechuudha. Guyyaa irraa kana awwaalchaa fa'aa man kan keessa galgala kana awwaalamanii nama kana ta'u jechuudha. Namooti hospitaala galan immoo qabatamaatti namoota 13 turan jechuudha. Sana keessaati namoota tokko nama kan hin caalle kan fayyanii ba'an har'aan galas baay'een isaanii hin dhuman jechuudha akka sanatti. Keessa ba'ee kan dhume namoota homaa siyaasa hin beekne tajaajiltoota fa'aa jechuudha kan beeku. Tajaajiltoota namoota warqee bitan naannoo sanaati. Namoota akkasii jechuudha kan beeku. Taarikuu waannaa kan jedhamu tokko tajaajila waldaa warra lama kan mandii badachaa balaa keessaa kan tajaajilu jechaadha. Lammaffaa malaakuu kan jedhamu tokkollee warqee kan bitu abbaa gahee ijoollee jedhaman namoota baay'ee jechuudha. Mucaa xiqqaa tokko tola waaqmaa isaanii ijaalee miidhaman manni isaanii isaan bukkeera balbala mana makiyaa gadi beeti kan dhufetti galeen immoo. Mucaa tokko immoo achi sibiila hojjetaa dansaa gaarii haa ta'u kan akkas kan miidhame jechaadha. Dhimma kanarratti mootummaan waan jedhan qabu. Namoonni siyaasaa fi dhaabni ABO garuu aleellaa lubbuu lammiilee galaafatu jedhan balaaleffataniiru. Dubbi himaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii aleellaa Mandiitiin gara namoonni 30 ajjeefamuun hedduun madaaniiru jedhan. Miseensonni isaanii miidhamu garuu waan dubbatan hin qabanim. Torban muraasa darban aleellaa qilleensaa hidhattoota irratti xiyyeeffate jedhame